Hi, akkam jirtu maatii YouTube chaanaalii Ambooteek viidiyoon ani har'a isiniif qabadhee dhufe soofteerii malee yookaan appilikeeshinii malee waayirlasiidhaan akkamitti iskiriinii moobaayila keenya laaptooppii keenya irratti fayyadamuu dandeenya isaan isinitti agarsiisaa na hordofaa. Viidiyoo moobaayila keenya irra jiru PC keenya irratti fayyadamuu yookaan ilaaluu ni dandeenya jechuudha. Haala salphaa ta'een geemii bilbila keenya irratti fe'amee jiru PC keenya irratti taphachuu dandeenya jechuudha. Haala salphaa ta'een iskiriiniin bilbila keenyaa illee yoo cabe haala salphaa ta'een PC keenya irratti fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Yeroo jalqabaaf gara YouTube chaanaalii koo kan dhuftan subscribe akkanaaf gootan kabajaan isin gaafadha. Gara hojiitti haa galu. Jalqaba irratti iddoo kana irratti tuqna jechuudha. Yookaan immoo iddoo kana bira dhuftanii seetingii keessa seenna jechuudha. Achiin seetingii keessa seenna jechuudha. Yookaan iddoo kana biratti seetingii jennee barreessina jechuudha. Achiin iddoo kana irratti display sound notification power iddoo jedhu tuqna jechuudha. Achiin iddoo kana bira yeroo dhuftan project to this PC isa jedhu irratti tuqna jechuudha. Iddoo kana irratti achiin isa kana always off isa ta'e available everywhere goona jechuudha. Achiin iddoo kana bira dhufnes first time only jennaan jechuudha. Achiin erga finnee booda kana balleessinee iddoo kana bira dhufna jechuudha. Achiin connect jennee barreessina jechuudha. Yookaan immoo iddoo kana bira dhufnee iddoo kana bira dhufnee connect isa jedhu irratti tuqna jechuudha. Connect yeroo inni akkanatti nuu fidu achiin bilbila keenya bira dhufneet wifi appii keenya banna jechuudha. Fakkeenyaaf wifi appii moobaayila kanaa kun iddoo kana bira jira open jennaan jechuudha. Achiin erga banne booda wifiin tokko nuuf dhufa jechuudha. Laptop on safe kan jedhu paaswordii nu gaafata. Paaswordiin keenya hotspotii PC kanaa ta'a jechuudha. Yookaan laaptooppii kanaa ta'a jechuudha. Hotspot jennee barreessina jechuudha. Iddoo kana biratti achiin paaswordiin isaa kanadha jechuudha. Ani kana dura gasheera waan ta'eef connect naan jedhe jechuudha. Achiin seetingii bira dhufna jechuudha. Seetingii bira dhufneet display kan jedhu bira deemna jechuudha. Display kan jedhu kunooti jechuudha. Achiin gara dhumaa bira dhaqna jechuudha. Cast screen iddoo jedhu irratti tuqna jechuudha. Achiin iddoo kana biratti tuqaa sadii yookaan meembaarii sana irratti tuqna jechuudha. Achiin enable wireless display isa jedhu irratti tuqna jechuudha. Yeroo akkas jennuun laptop on safe kan jedhu nuuf dhufa jechuudha. Kanaafuu iskiriinii moobaayila keenya iddoo kana biratti display goona jechuudha. Kanaafuu irratti tuqna jechuudha. Yeroo tuqnu inni kun hin bada iddoo kana display ta'a jechuudha. Connect godheera jechuudha. Fakkeenyaaf viidiyoo bannee waan feene ilaaluu ni dandeenya jechuudha. Kana guddisuu ni dandeenya. Achiin dhuftanii yoo barbaaddan viidiyoo fakkeenyaaf geemii taphadhee isinitti agarsiisaa laala. Akka feetanitti bilbila keessanirra PC irratti display gootanii taphachuu ni dandeessu jechuudha. Yeroo jalqabaaf gara YouTube chaanaalii koo kan dhuftan subscribe akkanaaf gootan kabajaan isin gaafadha. Viidiyoon koo isinitti tole like yoo isinitti tole baate dislike gochuun maatii chaanaalii kana akka taatan isin affeera. Viidiyoo biraatiin amma wal agarrutti nagaatti.